jirra jirtu nagaa keessanii nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaadha nuti jirra nagaa keenya jiruuf jireenya hundiyyuu bareeddu akkam isin jirtu hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtan nagaadha nitiyuu nuti jirra nagaa keenya jiruuf jireenyi hunduu bareeda har'asii yaadee tanan dhufe malee umaayyuu isinitti muufii miti garuu Samona kana badeen jira jechuudha. Tokko wanti badee fi sababan qaba jechuudha. Tokko mana ijaaraa jirra. Mana kutaa tokko ijaarrataa jirra jechuudha. Kanatti yaala kanaan warri dhiiraas jijjiiru waan ta'eef amma baay'ee viidiyoo hojjechuun natti hin mijanne isiniin jedha. Kanattan badee har'a maalan hojjedha seetanii garuu mana keenya isinitti agarsiifne maraguu bichaa tafe saaganii fixaniiru maraguu bichaa tafe mana ciisaa hojjetaa jirra dhiyoo kana garuu isinitti agarsiiseen ture amma dhoqqee bishaan baay'ee rakkataa jirra bishaan garuu boomba qabna nu dhufaan jirtu dhuga dubbachuudhaaf Samona kana baay'ee bishaan rakkisaa jirti waan isaan beeku nu banaan jiranii yeroo hundaa nu dhufti turte bishaanii amma garuu nu dhufaan jirtu baay'ee tokko rakkataa jirra asuma warri bishaan irra hojjettanii adara pilis bishaan nu rakkisiin isiniin jedha hordoftoota koo taatanii bishaan nu bana amma ganna waan ta'eef maal rakkoo qaba nu bantan bokkaan immoo rooba garuu amma ganna keessa jirra garuu akka seeraan namaan roobu jechuudha akka namni ittiin hojii hojjetutti osoo boombaa ta'e garuu ariifiidha. Innaa kana isiniin jedha har'a goommana qanaxxasan jira. Goommana kana immoo dallaa koo keessaan guuree hin beektu. Goommana ani takka bitee hin beeku. Yeroo yerootti facaafanna jechuudha goommana. Dafeetu daraara garuu goommanni. Maaliif goomman zara facaafna waan ta'eef dafee daraara. Amma garuu dheengadda qoosxaa binnee dhaabnee jirra jechuudha. Qoosxaa. Innaa ዝም በይ ዱሬን yeroo hundaa koppiraayitiin itti gashaa jirti yeroo hundaa koppiraayitiin itti gashaa jirti yoo na ofirratti baadhe malee inni dubbatti calin jettu jechuudha na baay'ee xiqqoodha miti adurreen koo Dhugaa biddeena nyaattu osoo argitanii sombaa fi aannan bichaa kan ishee nyaattu baay'ee na rakkifti waaqa daabboollee nyaattu daabboon nyaatti garuu amma naa miti jechuudha innaa kanaan haala kanaanii durree kiyyees bara isiniin jedha kanaan dura baay'ee na ilaa osoo iyyitu koppiraayitiin irratti gashitee jirti. Viidiyoo sanallee nama baay'ee daawwate garuu koppiraayitii sana viidiyoo namaa laalee akkattan kaasuu wallaalee dhugaa koppiraayitii isaa irraa kaasuu hin dadhabe hin balleessines garuu taa'ee jira isiniin jedha har'a kun akkam argitanii goommana qanaxxasaan jira ta'i kuch ba'i Naa akkanan isiniin jedhaan hordoftoota koo goommanni dallaa keessaa guure goomman immoo duwwaa miti ittiin wannoodhaan affeeluufanidha kun amma kanan guure arga fooniin affeeluu fi foon binnee jira jechuudha lammiin ganama foon bitee jira dhiyoodha garuu kanan hojjedhe dhugaa maaliif goommanni amma baay'ee wannu ta'a bokkaan irra waan ta'eef yeroo yerootti hojjenna jechuudha torbee lamayyuu guunneddan hojjedhe fooniin jechuudhaan ammas fooniinan hojjedha foon immoo binnee jirra kunoo asuma irra yoo durreen hin nyaatte eetanan wannoo jechuu dhiise kunoo ta'e qocaay fudhachuuf durree kunoo argaa
foon binnee jirra kunoo lafee jechuudha as keesseera isaanan hojjedha jechuudha. Naa amma durree waan jirtuuf babbanuu beekaan dhiise golli kiyyammoon dukkanaa yeroon hojjedhu isinitti agarsiisuudhaaf. Innaa isiniin jedhaa akkasittiin warroonni maalan isinitti maseetanii amma da'umsi koo ga'ee jira. Yeroo baay'een qabu jechuudha. Kana booda garuu dhugaa dubbachuudha baay'ee nama dhabee rakkataa jira jechuudha. Nama hin beekne immoo fiddanii ofitti gashuunis baay'ee ulfaata. Nama bakka karaa dallaalaa fa'aa dhufanii fiddanii ofitti gashuun baay'ee ulfaataadha. Firri immoo yeroo kana baay'ee daa'ima nama wannoon ta'anii inna baay'een kun dhoommadhaa jira nama dhabeen jechuudha. Warroonni nama qabdan koottaa na bira taa'an isiniin jedhaan ijoollee warra biyya arabaa koottaa'iin isiniin jedhaan ishii. Kana booda baay'een turu da'umsi koo yoo gannuma kana keessadha. Ji'a kana ta'uu baate ji'a sattaan waan akkasiiti jechuudha. Kana isiniin jedhaan hordoftoota koo har'a goommanaan qanaxxasaa jira. Asuma isinitti agarsiisuu dhufee kotta goommana nyaadhaa goomman basigaayii. Ka'irree ol jedhi taa'i. Baay'een keessan kaatee uffadhu minaaminii naan jechaa jirtu. Garuu yeroo manaa ba'u kaatee dhuman uffadha. Mana keessa garuu kaatee dhuman uffadha garuu shurraabii adda addaan uffadha mana keessa. Ammallee garuu kun akkuma argitan kaatee uffadheen jira. Irratti shurraabii uffadheen jira. Isiniin jedhaan hordoftoota koo amma da'umsi koo nama ji'a 8 keessan jira jechuudha. Ji'a 8 guuteen jira. Kottaa marqaa nyaadhaa sumaanii. Warroonni biyya arabaadhaa dhiyootti galtan kottaa isiniinan jedhan bira. Kottaa marqaa nyaadhaa. Marqaan qopheeffanne dhugaa dubbachuudhaaf amma jidduu kana nan qopheessa jechuudha. Garbuu bitee maaliif seetan midhaanii aynata adda addaatti dabalama waan ta'eef yoo daakamee taa'e sirriin da'u gizum tokkoon achumaan qopheesseen achumaan dafee daaksisa eetanan chillaa jedhee jira. Isiniin jedhaa warroonni dhiyootti biyya arabaadhaa galtan koottaa marqaa nyaadhaa isiniin jedhaan. Amma ji'a 8 keessan jira. Ji'a xiqqoonnaaf yaada mucaa ta'u. Baay'ee natti tolaa jira. Innammoo hundi keessan iyyuu amantii keessanii tsalootii naa godhaa. Akkan nagaadhaan da'ee mucaa kiyya ammadhuuttiin isiniin jedhaa. Warri na jaallattanis warri natti mufattanis yoo jiraattan immoo iyyuu dhiifama naa godhaa warri isin mufachiisee isiniin jedhaan. Warri natti mufattan yoo jiraattan. Maaliif warra nu jaallatan bichaa yoo jaallanne hin ta'u. Warra nu jibbanis jaallachuun dirqama jechuudha. Kana isiniin jedhaan hordoftoota koo like share naa godhaa. Haala kanaan goommana qanaxxasaa jira. Qophaa kiyya waan dafee fixuu miti mucayyoo wayii jirti. Deemee tanan ishii waama. Viidiyoon hojjedha dura'een dhufe malee. Mucaan na gargaartu wayii jirti ollaani. Ishiin dhuftee na gargaarti jechuudha. Malee qophaa koon fixu dafee qanaxxaseen fixu. Goommana qanaxxasu baay'een jibbaa waaqa. Waan isaan beeku. Innaa hordoftoota koo kana isiniin jedhaa. Like share naa godhaa. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabajaa. Bye bye. Chaawun isiniin jedhaa kottaa. Mana keenya isiniin daawwachiisaa yookiin boruu yookiin iftaan keessa maalirra akka qaqqabeechuudha ijaaraa jirra.
gola kana argitan miti gola kana afaan walitti baafna.